Oolmaa bultiin isin nagaa yooyyaa baara fayyaa nageen isin badhaadha. Akkam jirtan fayyaa keessanii naguma dhumne gaa dhufe nagaan kiyya isin hundaa wajjinaa jiraatu yooyyaa babaaroofa fayyaa jedheen jira. Akkam jirtan kun qophii millu foddaa lateooti. Egaa foddaan lateo yeroo dhufu waan qabugaa isinirraa waliin keeyatu xiinxalas ta'ee yaadas isinii gumaachuudhaaf qophii yeroo hundaa. Egaa akkam jirtan fayyaa keessanii jedhaa. Waan jedhani waa sadii sodaadhu jedhan. Lafa karaan hin jirre qoree miilaa sodaadhu jedhan. Qormaata jabaa qaroo dubbii sodaadhu jedhan. Holqa mukaa bofaa buutii sodaadhu jedhan. Holqa mukaa keessaa yeroo hundaa bofaa buutiin hin dhabamu. Alluma jettee harkatti hin galchin. Qormaata jabaa qaroo dubbii sodaadhuun egaa hayyuun walirra arraba qara. Walirras argitee dubbii kana xiinxalee beeka. Kanaaf yeroo hayyoota akkasiitiin qabamtu egaa akka gaariitti eeggachuu si barbaachisa. Miidiyaa irratti baate egaa yeroo sana of eeggachuu qabda. Kana hunda waanan jedheef qaba. Waanan jedheef hin qaba. Lafa karaan hin jirres qoree miilaa sodaadhu. Qoree laallataa yoon ejjetin lafa karaan hin jirre danqaraa keessa deemta waan ta'eef miila si waraana. Egaa waan tokkon isin himu. Ofiin beekuuf sammuu dhabii. Ka beekaatiin ooluuf ammoo gurra dhabii jedhan kana isinaa baraaru. Isinaa baraaru. Inni hoo gara yaada kiyyaattan deebi'a. Inni hoo afaan Oromooti. Inni hoo egaa inni Amaariffaa keessaa fudhadhee xiiqnoo afaan Oromoo Amaariffaa keessaa fudhadheen afaan Oromoo godhee bara. Nan bilisoof nan dhiqe. Cuupheen dhiqe bara. Dhiqamtee jennaan amma xiiqnoon afaan Oromoo taatee jirti. Ni beektu miti. Wasaappiinis argitee nagaa jechuudha. Alaas wasaappiinis dhiqamteetti isinis. Har'a haga ji'a tokko namni nama walitti buusee wal nama nyaachisaa ture. Namicha Biraanuu Olaanaa san Kagalle san isa ilaalchisee OMN'n waan hojjeten qabu. Isa kanaaf yaadachiisa kennuuf hin barbaada. Piraaveetiidhaan nama jalaan kaasan nama tuffatu jechuun namni nama tuffatu deemuma deemee dhumni isaa rarra'ee hafa. Wassalaamu alaikum. Wanni biraan jiru gaa. Ilaal hoogganni OMN boordiin argitee hundi keessanuu waan argitee godhame waan tokko yoo dhalate hatattamatti jijjiirraan godhama. Ofii hin beektani garuu namni immoo isinirraa namarraa fudhachuuf ammoo isinitti ulfaata. Maaliif kagarii profeesera kagarii abbaa seeraati. Abbaa seeraati bara. Warri amma Jawaariin marsee jiru kagarii abbaa seeraati. Ana dhugaan na marsee jira malee homaan qabu bira. Kagarii abbaa seeraati. Kagarii profeesera ka shaantaa qabuuf
kan ergaa deddeemuuf kan waa barreessuuf garuu waa namarraan fudhattani tibiitiin isin waxxaree jira namarraa waan fudhattan ofii keessaniif immoo daftanii waan tokko irratti hojii hojjettanii gad hin baatan maal inni sun tokkoffaa eega biraanuun deeme caasaan inni ijaareef namoota inni ari'e hatattamaan deebisanii caasaan inni ijaare diiguutu dirqama ture jalqaba maaliif ammallee kun onnu keessa jiru jechuudha namoota inni ijaare hunda isaayyuu ni hayxaan hin gaggeessitaan of haaromsita gaa update of goota bar update of goota ilaal yeroo namni gorsaa waa isinitti mujara keenya isa kana namicha irratti dhaqaa dhiibbaa godha ana irratti miti ani waan jiru argite duraani jarana eenyuun isin hunda keessan caalaa wala profeesara keessaniif doktora takeetiif hunda isaanii caalaa muuxannoo adeemsaa ka qabsoo beekaan ka beeku rabbi garuu beekaan agato maali waraanni yoo namni keessaa gane yoo hogganni keessaa gane bifa jijjiirtaan adeemsas ni jijjiirta akkaataa bultii halkanii ni jijjiirta isa durii inni beeku caalaatti kabiraatti jijjiirta yaa bakka bulanii fi bakka oolanii fi karaan irra deeman karaa namichi durii beeku miti walumaa gala tooftaan waggaa tokkoof atitti dhimma baatu ni jijjiiraman ni jijjiirama isa akkasii irratti hin hojjettani garuu waan biraa irratti immoo baataniiti argite nama beeku fakkaatan beektu garuu waan tokko dafteeti laayinii namichi isin jalaa hatee galeera quunnamtii qabus mootummaa kenneera laayiniin sun dafee jijjiiramuu qaba namni inni ijaareef leenjis hundinuu yaa'uu qaban haaraatti ijaarta caasaa inni hin beekne ijaarta caasaa inni hin beekne gaazexeessitoota inni biyya kanaa quunnamtii qabu hunda ni hayxaan shikaala sitti dha'uu galle inni haaraatti jijjiirta wannaa qabna gaazexeessitoota kumaatamaan qabna namoota inni kaleessa yakkaan ari'e ammoo ni deebifta duraan waliin beekani yoo nama biraa quunnaman malee isan quunnamaniga laayiniin isaanii cita jechuudha yoo akka kanatti hin hojjanne argite teessaniituma ofumarraa nama dhaggeeffachuu ilaa zalaalam qoy namni kun bar ani isan har'a qophaa Oromoo faristi fesseeni dhaggeeffadhu isa har'a ani kophaa argite laayiniin oppidiyoon argite ijoolleen biyya alaa laayiniin jarri argite OMN keessaan dhufe jiraa jedhee kanan isinitti maa ture amma miti ture ji'a ja'aan dura anuu ji'a torba akkas eegan miidiyaa irratti gadi ba'e garuu wannan jedhe noolle hin xaaxa'ee ba'e hintaata'e ba'e yerootti argite namni nama mormu malee namni deeggeru argamaan jiru hundi ka mormu mee namicha Austraaliyaa irraa waa dabarsu tokko dhaggeeffadha namni hundinuu bar amma ittuma dabalataa deema namni nama horataa deema yeroo hunda maqasiidhaan miila si jalaa jira yeroo hunda kanaaf argite waan tokko daftee dhaamsite malee namni kun argite homaa nan godhu ani homaa si gochuu danda'a sin godha wannan hin goonen jiru ati nama qabda horii qabda gurra qabda nama si dhaggeeffatu kumaatamaan qabda garuu ani dhugaan qaba dhuga nama shammaan taane nama shanan kanatu nama 5,000 walitti daddabarsa
walitti daddabarsa. Deemuma deemee argite anis horataa deema. Atis akkasuma nama dhabaa deemta. Kaleessa gamtaadhaan wajjin ka'e. Har'a immoo argitee gareen uumame kunoo. Maaliif isa hojjataa jirru kana qajeelchuu dadhabne. Kanaan miidiyaan argite bifa jaarmiyaa qabate isa namichi kun maalumaaf cinqaman jedhe Oromoo Faristi. Maaliif cinqamta? Yookaan seeni dhaggeeffadhu. Miidiyaarra jira. Way ajaa'iba rabbi. Namni yoo waa qajeelfataan deemin ittuu waa hammaataa deema. Ittuu. Isa kana gaa hojjadhaatii qajeelchaa yeroo namni jedheen nama arrabsan ijoollee namatti naqanii ijoollee xixiqqoon tokko shufuroon tokko baatee nama arrabsite. Angorsa hanuu qajeelu hanuu tolu jedheeti. Hanuu qajeelu jedheeti. Okay. Inni kun yeroo argitee namni akka wannaatti waanuufa bareeduudhaan waa haasa'e akka diinaatti argitee bahanii nama himatu. Garuu wanni kun deemuma deemee hammeenya sitti dhala malee nama tola siin oolu. Ani shikaalanuma sitti woqa ragaa deemee ka'usumatti woqa. Karaa hundaan argite sirrattiin hojjechuun niisu. Maaliif? Haga qabeenya ummataatiin argite olii gadi deemtanii geerartan kana hagan faana keessatti takkaallaa isinirraa kutu abdiin qaba. Yaa akkasi waliin tanaga qajeelchaa innaan diddan eegan qajeelle immoo qilee seentuga. Qabsoo gaafa kaleessa argite gaafa an miila sinjalaa buuchuu jalqabe gaafa miidiyaa argite miidiyaan kun hin dabarsu walgayii Atlaantaa jettanii nama shanee arrabseedhaaf walaloo dhiyeesse miidiyaadhaan dabarsitan. Gaafas balballi isinitti cufame namni dugda isinitti gale. Hinamne immoo kanaan. Yeroo guyyaan goototaa silaa argitee durii kabajamaa dhufe. Jawaarin dhalanne gaafa guyyaan goototaa kabajamuu jalqabe. Jawaar waggaa 32 gara waggaa 40 oliiti kabajamaa jira guyyaan goototaa. Guyyaa goototaarra guyyaa dhaloota OMN buufatanii dhalooti OMN kabajam. Dhaloota miti hadoomu kun hama seenu malee hama seenu. Guyyaa goototaarra silaa argite Oromoon gurra qabaate Oromoon waan dhagaa ta'e silaa anaa wajjin dhaabbatee mana murtiin qabnu malee mana murtii dhaaban silaa mana murtii dhaaban jira kan. Isa kanaga yeroo namni eega argitee ani gaafa 15 galgala isaa dubbadde gaafa 16 shaamaa didiimtuu tokko bitatanii dhaqanii qabsiisan. Fakkaachuu. Egaa yeroo hunda isa duraa ajjeesuudhaaf dhufanii keessaan biqilu. Akka kanatti namni miidiyaatti of beekee, jaarmiyaatti of beekee, hawaasi hawaasummaa isaatti of beekee, dargaggoon dargaggummaa isaatti of beekee, dubartiin dubartummaa isaatti of beekee yoo wajjiniin hin sochoone, yoo tumsa waliin taane dhageesse namnuu karaa danda'ameen ofii xaaxa'uu ofii mul'achuu qofaaf of rigeel kan rigatee deema. Kanaga kun maaliif ta'a? Yeroo hundaa aan dura bu'een isinitti hima. Isa kanas daftanii hatattamaan OMN update godha. Dafaati. Har'a jarattiin immoo hin maraatte natti fakkaata. Hin maraatte bilbilaan hin maraatte. Hin maraattani. Koi siichi maraattaniiti. Torban kana sinirraan geerara hin maraattu siichi akka ajaa'ibaa maraattu koi. Akka ajaa'iba.
akka Sayyid Abdul Qadir Jeelani eegee nama micciiruun eegee micciiree lafa ka'a. Ilaal ani naman qabu jara kee takkuma tasa naman qabu qabee jennaan nama biraan deebi'u anatu gowwaadha. Ani gowwaadha uumaadhuma kiyyaan gowwaa. Ani gowwaan eega nama qabee nama biraan deebi'u. Hagati adeemsa keetii tibiitii si woxxare kana dhiibtutti astanaffisaallau. Beekammoo marfeen uruun hin beekan akka malee duriyye dhageesse marfee qalloodhaan hin laa gomma tinfis tis goota ilaa salaalan argite qillees achumaan keessa yaa'edhu tonkoli akkas maaliif adeemsi saba kiyyaa ka guduunfaan hiikamee kun kan argitee qawwee fakkeessitan miidiyaa qawwee fakkeessitan hinuma geerartan qawwee taasisan isa kanan jibbeani isa kanan dhiisaa jedhe wanni nu barbaachisu har'a miidiyaa miti qawwee namni qawwee argitee karaa inni bitatu guyyaa tokko mee qawweedhaaf haga addunyaarra deemtanii profeesera meeqa wal ijaartanii addunyaarra deemtanii horii guurtan miidiyaadhaaf jettanii qawweedhaaf jettanii guurtanii beektu qawweedhaaf kamtu caala kamtu caala mee kamtu caala miidiyaa barkiyyayyuu miidiyaadha yoo itti hojjetame miidiyaa bar aljaziiraa nukeeti bar ijoolleen gadda biyyaa hojjetteen naan aljaziiraatu Itoophiyaa seene miti aljaziiraa dhaqee bar ati jabaattee hojjennaan ummanni Ijipti argite hiriira gaafa tokko inni bahe gaafa 5 gahee jennaan aljaziiraan arkaanii 4 to'annoo aljaziiraa jala jirta jedhaniiti argitee dabarsaafi turan karaa 4 kallatti arfaniinu to'annoo jala jiraa jedhanii dabarsaa turan aljaziiraan itti nammanii jabina ummata Misiriitiin jabina qeerroo jaraatiin hunda ba'ee argitee silaala hunda ba'ee dabarsa warri Afrikaan irratti qoosaa turan waan Itoophiyaan argitee nama hiitu argitee dabarsaa turan Naayijeeriyaan biyyooti adda addaa Afrikaa keessa kanagaa sana maaltu ta'e ijoolleetu waa hojjate haadha ilmee irratti du'e ilmee taadha irratti du'e ilmee jeesanii haadha ilmee irra teessanii boossisan danaazarra akkasiin ciri godhee qabee jennaan miidiyaan addunyaa dabarsuu jalqabe yoo ati hojjette miidiyaan kamuu ni dabarsa miidiyaan fafa qaba jechuu kiyyaa miti miidiyaan hammaatee jechuu miti miidiyaa kana keessa harka alagaatu seeneen jedhaa jira isinii galee amma kun egaa irraa haqa achi butaa as butaan qabu harki diinaa seenee jira yookaan keenyaa ta'u yookaan alagummaa isaa beennee ijoollee biyyaatiif dabarsina akkan hin gaaga'amne informationii miidiyaa kanaaf kennitanii miidiyaa walaba seetanii miidiyaa kanaaf informationii kennitanii akkan gaaga'amne ilmeen keessan achi keessa jirti akkan gaaga'amne yaa isa kana halkaniif guyyaa argitee ijoollee biyyaatiin karaa dandeessaniin nagaa waraabbii akkan gaaga'amne OMN'n hin beeknu nuti miidiyaadhuma walabayyuun argine nuti reediyoo Ameerikaa wayya VOA Ameerikaa wayyaan seeraan sachooti seeraan itti dhimma baati seera sana keessaa hin baan informationiin kennan hin du'an malee kanaaf harka alagaa jira
tiibiin boqqollootiif argitee kan OMN eega wajjin hojjechuu jalqabe harka diinaa jirtanii ijoolleen biyya keessaa qeerroon dhaabbadhaa of ilaala. Dhaabbadhaa of ilaala. Irra isaattu dabarsee isin hin kennine. Isaattu irra dabarsee isin hin kennine. Afaan Oromoo dubbachuu maalitti qaba? Afaan Oromootu Oromoo gaagaaban. Oromootu Oromoo kenne ban. Yaa Oromootu Oromoo gurguraa ban. Maal godha afaan Oromoo dubbachuun? Afaan Oromoo dubbachuun maal godha? Yoo Oromoodhaan gaagaame. Kanaaf haga miidiyaan kun hatattamatti sirrachuu qaban laayiniin isaa diigamuu qaba. Laayiniin biraanuu diigamuu qaba. Isa kanaga innan ammallee irra deddeebi'ee isiniif himu. Yaa nama tokko lamaan of ijaara. Nama tokko lamaan nama beektaniin of ijaara. Nama hin beekneen qajeelfaman fudhatina. Nama biyya alaa jiruun qajeelfaman fudhatina. Lafa liizii argannaan ni gala. Liiziidhaaf qabsaa jira. Warri biyya alaa liizii fudhannaan ni gala. Hin kennina. Informationii keessan. Nama hin beeknetti kennina. Yesumaa dubbii yoo faamiliin nan gurguratu jettanii amantan malee. Hin kennina iyyuu. Hin kennina. Balaan hedduun asirraa ka'aa jira. Yoo ijaaramtan nama wal beektanii wajjin ijaarama. Miidiyaan maaddee fakkaatee dhufa. Mootummaan miidiyaa maaddee fakkaatee dhufa. Maaddee fakkaatee dhufa. Hin beellu waan dhufu. Gaafa sin hiriira baatan alaabaa ABO fudhatanii makiinaa towwisanii dhufanii sin ajjeesaa turan. Kanaaf namni hin beekamu. Yeroo har'aa namumatu firuma fira kenna. Akkan amma of eeggannoodhaan argite isin akka wal beektanii of ijaaraa biyya keessan irratti falmadha. Miidiyaan kun immoo haga laayiniin isaa qajeelutti la harka diinaa jirtu waan tokko informationii hin dabarsina. Yaa maqaa Oromootiif immoo warri gaagaamtan dhiifamaa isin hin jenna. Wanni godhan hin jiru. Gaagaamtaniittu kaleessas. Hedduu galatoomaa waan kana irratti ammas irra deddeebi'ee guyyaa biraas nin kaasa. Haga wanni kun guduunfaa argatee seeraan qajeelutti. Hatattamatti akka qajeelutti. Yaa anis hin ciisu isinis hin ciisina warri opinioo biyya alaa jirtanis hin ciisina. Anis isinii ka'eera isinis ka'a wal ijaara. Bakka na arrabsa warri kaan mataa faganna gara galcha. Haganu anis hagaan argitee faana keessan amman laayinii keessan maqasii fudhadhee cirutti ummata Oromoo hin gudeelchitan. Ummata Oromoo alagaaf hin kennitan. Qeerroo Oromoo dabarsitanii hin kennitan. Gurgurattanii galuufisi. Liiziidhaan. Utuudha waan gaariitti illee gurgurattanii gaarii. Liizii. Mana taakkuu afuri. Mana taakkuu afuritti gurgurachuudhaaf. Taakkuu afur. Alaas. Haganuma soba warra biyya alaa jiru. Taakkuu afur. Kaaree 160 liizii jedhanii namaa kennantu soba warra biyya alaa sobuutti jira. Tokkollee namanna warri argitee biyya Ameerikaa jiru akka jiru biyya Kanaadaa jiru Awustiraaliyaa jiru Awurooppaa jiru irra guddaan lafa safaratee qaba. Embaasiitti dhaqee kafalata. Hundi paaspoortii qaba. Bakka bu'aachi godhateeti lafaaf isin gurgurataa jira. Kanaaf iccitii keessan dabarsitanii nama tokkotti ni mina. Warra biyya alaatu argite nuquun nama jettanii dabarsitanii of hin kennina. Yoo jaarmiyaadhaan jiraate jaarmiyaa isayyuu nama amantan.
hin beeknu ani shakkeera sini shakka maqaa miidiyaatiin akka hin gaaga'amne akkas hedduu galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa egaa yaadachiisa kanarraa asumarrattan xumuraa isa kana yoo atattamaan hin qajeelchin akka isin qajeelchitan hin isin godha akka isin qajeelchitan isa kana argitee mataa hidhadheen falmaanis abbootii liizii akkas yaa jabaadhaa isinis anis isiniif hin ciisu isinis kaa aga liizii argattanii biyyatti galtanitti akkuma biraanuu yaa liizii dhukkubni liizii siya biyyee nyaatta gaa hin nyaattu as teessee Oromoo biyyatti